Waa'ee gaaffii Yuugaandaa takka deddeebi'een arkaa jira barreeffame san irraan dubbachuu barbaade. Hayyee dubbadhu. So akkuma beekamutti yeroo ammaatiif processni kan Yuugaandaa dhaabbatee jira. So application haaraa fudhataa hin jirani. Yeroo haga xiqqaa baname sanitti application hedduu hanga isaan yaadanii oliitu galee jira. Kagalee san immoo process numa goonaa keeziilee akkisanis hedduu qorachaa jirra. Waan jiru information akkasii jira malee yeroo ammatti yoom akka deebi'anii fudhatanis hin himamne. So saniifuu kan Yuugaandaa ammaaf holdi ta'ee jira. Warri duraan galchee jirummoo akkasumatti deemaa jira. Kabareeda kanuma Yuugaandaa qofaatu akkasi qabame moo biyya biraatillee biyya baqaa biraatillee qabamee jira? Yeroo ammaaf Yuugaanduma qofaa qabame warra duraan gadhiisame keessaa. Okay, bareedaadha. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan weeddanii galatooma yaada namni hubannaa hin qabne hubannaa kan mul'atu sirriitti hirmaachuu kan baay'ee galatooma isin jecha. Ani kanan dhibe waan na dhibeen isin gaafadha. Wanni na dhibe kun sponsora gadhataa kun abdii qabaa. Bakka abdii hin qabneef furmaanni maaltu jira gara keessan. Haffiran qabne kanama godhuuf hin qabne. Sani akkuma reefullee dubbannetti akka communitytti dhaamsi kun baqataa qofaaf osoo hin ta'in community hundaa fi nama Oromoo ta'e hundaa fi so namni firri wal guuree nu keessaa dhume. Kanaaf furmaanni akka Oromootti yaadaa jirtan ni jiraahe. Akkasuma dhaamsi keenya irra deebinee akka Oromootti namni keenya waliif akka iyyatu dabarsina. Yoo namni nuti qophiidha nama gargaaruuf yoo namni ijaarame ispoonsarri gruppiin sun akkasitti nutti dhufte nama hunda gargaaruuf qophiidha. Akka nama tokkotti takka farramnee jirra san deebinee hanga nama san finnutti farramuu hin dandeenyu garuu namni farramee hin jiraatin yookaan nama firaa faguutuuf hin qabne sun akka nama Oromoo tokkotti nama hundaaf yoo guute wanni hedduu akkasitti namatti ulfaatillee hin jiru. Reefuu waan kana irra deddeebinee dhaabnee turree yoo namni amma dhufee seenee liivii keessan argee. Abshirayyaa yeroo mara rakkoon qabu reefuu irra deebineetuma dhaabna rakkoo miti. Namniif dhaamotus yoo jiraate namni kun dhufee ba'aan taafaa je'ee nama dhaamotu fa'aa jira. Sunillee akka hin dhaamonne ji'a 3 ol nama kanan qubsiistu namni kun oggoo dhufes ifuma danda'a. Biyya baree sistema baree if danda'a. Saniif nutilleen akkuma reefuu si durallee nama waan kana gaafatee ture. Jajjabeessineeti uummata keenyatti isiniif iyyaa jirra namuutu akka namummatti nama hin qabneef dhaabbatanii wal gargaaran jennee iyya dabarsaa jirra isiniin jenna. Galatoomii Aishaa liigaa ati nan beektu malee ani dhalattuu biyya haadha keetii dhalataa biyya haadha keetiiti nama hundee si beeku. Siitu nan hubanne malee nama ganda hiyyaati. Yeroo nan beektu nama na beeku ittiin qabu. Ani jiruu kana keessa bakka kana keessa maaltu naasiqaa jee sammuun tun nama rakkata. Namni biyya baashe anammaa nama Jaafar Seefii fa'aa wajjin ansoolaa takka uffatee aga kutaa 8 waliin baran. Biyya tana keessa amata 11 mandeetaan deemu jira. Jaafar Seefii fira keetii ilma daadaa keetii Seefii Haajii jechuudha. Ati Talamuu Haajii. Akkasittiin si beekaa. Dhiiroo nutiin kun haala hin qabnu waan jiru sammuun teenya biyya tana amata 11 mandeetaan deema biyya tana keessa.
Ninu badhaadheeroo waan goonu amma sagantaa kanallee goolabbirra waan jirruuf keessaan na dubbisiiti akkasitti yoo rabbi jee wal quba qabaanna. Siifin bilbila FB kiyya hambisaa soolee jira. Hayyee inshaallah badhaadheeroo galatoomii wal barnoota gaarii. Hayyee inshaallah rabbin isin jiraachuu. Amina. Jiraadha. Hedduu galatoomii. Tole hayyee galatoomii hayyee firraa baasi. Galatoomii jiruu. Hayyee galatoomii. Hayyee Azizaa namoota hedduu ergatee nama tokko ka dhumaa naqeetin akkasitti sagantaa lammadarratti walitti deebina. Maaliif nama hedduutu jira beektaa walduraa kan gaaffii gaafachuu barbaadu dhiifama isin gaafachaa sa'aatu nutti ga'ee beektaa kan hojii. Baga nagaan dhuftan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Akkam nagaa jirtu? Fayyaa nagaa. Yaa alhamdulillah. Angaafin an qabu tokko dhiifama namni fakkeenyaaf faayilli isaa cufaa jiru nama faayila qabu irratti guutamuu ni danda'ama waa'ee ispoonsaa kanarratti. Gaaffiin kun reefu kaatee ture na fakkaata. Waa'ee faayila cufaa kanarratti namni guuttachuu danda'u yookaan ispoonsara namni godhamuufii danda'u amma keeziin isaa kan rifiijii banaa ta'uu qaba. Rejistireeshiniin isaa sun kan hin gubatin vaalid ta'e ta'uu qaba. Okay, kan magaafachuu laazima takka ta'uu qaba jechaadha. Galatoom. Hayyee ulfaadhu galatoom. Hayyee Azizaa asumarratti goolabna. Nutilleen sa'aan waan nutti kutteef jecha hordoftoota keenyas dhiifama nu of qolchaa jechaati. Sagantaa lammadaa qabannee ni deebina. Gaafasitti odeeffannoo haaraa wajjin nu haadha geessisu jecha. Odeeffannoo haaraa wajji deebina. Azizaatilleen gama waajjira keetiitiin wanni ati dhaamtu ni jira warra gurmaa'ee namoota irruu qabu fa'aan ka sibira jiru ka dhufee sibiratti guuttatee namootaaf godhuu danda'u fa'aan yoo jiraate asumaan uummata keenyaaf dhaami waan dabalataa waan qabdus dhaammadhu. Akkuma reefu ibsinetti waajjira maqaan isaa Azizaa Immigreeshin and Tax Services kaja'u yeroo muraasa dura banne waan kana kaniin akka hin banne taasisellee yeroo dheertuudhaaf riisatilmentii fiildii kana keessa waan hin turee fi namni keenyas hedduu akka rakkataa jiru hedduu natti mul'ate yeroo hedduu namni natti bilbilaa gaafis na gaafataa garuu nama san hunda gargaartee hin dandeessu yoonii fi yeroo ittiin kannilee dalagaan wanni kun dalaguma san ta'e yoon taane so sanirraa kan ka'eef namni keenya maaliif bakka biraa deemee rakkata kan jirurraan kana bane so immigration service waa hedduu asitti kanninaa warra as jiruuf citizenaa green card ta'e waraqaa dalagaatii fi nama biyyarraa nama fidachuu barbaadu hunda akkasuma dabalataa amma hedduu namni gargaarsa barbaadaa jiru waa'ee welcome code kanarratti nama guruppiis jaarratee application kana guutuufis rakkataa jiru jira nama guruppii jaarratee guruppii namni irratee jira so kanuma hundaa'uu bakka namni walitti dhufu danda'u jee waan yaadeef jecha saniifuu karuma fedheenuu tahee nama gargaaruuf ani qophiidha. Ofiisni keenya Kolumbiyaa Heetii Minisootaatti argama. Poostii goonaa direesaa fi biizines kaardiillee so namni as warri Minisootaa jiru na qunnamuu danda'a. Warri Ameerikuma keessa jiraate isteeta biraa jirullee numanni takka onlaayinaa illee gargaarsa kennuu danda'u ni jira sunis na qunnamuu danda'an jira. Hedduu takka galatoomi gaa Azizaa teenya ulfaadhu siin jenna taraawilii akka asirratti nu wajji hirmaattu abdii guddoodha qabna. Hordoftoota keenya galatoomaa ulfaadhaa. I hope abdiin xiyyagaa fi hawwiin xiyyaa akka asirraa barnoota hanga tokko hubannoo hanga tokko arkattan je'eetiin yaada. Hanga sagantaa birootiin walitti deebinu gaa ulfaadhaa nagaan nu turaa isiniin jenna.
قالتهم عيشة قالتهم عندي حسنوا. السلام عليكم. وعليكم السلام.